keenyaatti rakkoowwan hammaataa keessa dhaabbannee aanaan kiramu piroojeektii mootummaatiin baajata mootummaatiin miti mootummaa garaagaraatiin walumaa gala piroojeektii 26 kan ta'an baajata mootummaatiin piroojeektii gosa 9 miti mootummaatiin 16 waliigala birrii miliyoona 31.6 hojjetamee guyyaa har'aa eebbaaf akka ga'u taasisnee jira jechuudha. Kanuma yeroo jennu rakkoowwan nageenyaa fi hammaataa keessa dhaabbannee finxaaleeyyii lamaantu qoramnu hirmaannaa uummata keenyaatiin sochii taasifameen qaama nageenyaatiin akka mootummaatti xiyyeeffannoo addaatti ilaannee piroojeektii keenyas hojjechaa nageenya keenyas kabachiisaa hanga ammaatti gandoota 19 qabnu naannoo gandoota 18 irratti hojii misoomaa nageenyaa hojjechaa kan jirruu fi kan duraar gama nageenyaatiin fooyyee kan qabu ta'uusaa gabaabsee kaasuun barbaada. Hojii kana yeroo jennu edda olaanaa kan qabu humna olaanaatti kan hojjetu uummata keenya jechuudha. Uummanni keenya fedhii misoomaa dheebuu waan qabuuf kaleessa dheengadda keessumaa rakkoowwan nageenyaatiin qoramaa waan tureef yeroo ammaa kana fooyyeensa waan argatee jiruuf ilaalcha isaa gara misoomaatti gara hojii nageenyaatti deeffatee waan jiruuf hojii kana yeroo gabaabaa keessatti kallattii taa'een hirmaannaa uummataatiin xumuraa kan jiru ta'uusaa. Baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee piroojeektiin hundumtuu mootummaan nu eeru kun uummata tajaajiluudhaaf saffisaarra jira. Mana murtii aadaa keessumatti haqa dhugaa akka baasuuf waan nu dhaabbateef baay'ee itti gammadaa jira uummanni. Inni biraan kanaan dura soomni gara hin qabu keessa soomni akka baduudhaaf dhugaan akka mul'atuudhaaf duudhaan Oromoo ifatti akka ba'uudhaaf waan ta'aa jiruuf baay'ee nutti itti gammanneerra. Egaa piroojeektiin nu dhufe kana kunuunsuudhaaf daa'imman amma jaarsaatti duukaa dhaabbannee gibbii isaas ta'e naannoo isaa bareechinee irraa xaragnee irraa eegnee kunuunsuudhaaf kellaa isaa ijaaruudhaaf kunuunsuudhaaf qophiirra jirra yookiin godhaa jirra. Egaa akkuma beekamu aanaan keenya baay'ee hacuucamtuu turte dhimma nageenyaatiin baay'ee miidhamtuu turte. Kanumarrayyuu immoo dandamatee darbee aanaan keenya piroojeektii kana eebbisiisuuf ga'uu isaatti baay'ee galata guddaatti natti dhaga'ama. Baay'ee gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Egaa akkasuma mootummaan keenyas kana unuun yaadaan qabee nu ilaalee yaada keessa nu gashee aanaa keenya kana aanaa miidhamtuu kana nuuf gadi hiriirsee piroojeektiin kun akkasittiin hojjetamee har'a eebbaaf ga'uusaa Waaqayyo isaa galateeffamu mootummaan keenyas guddaa galateeffamu jedha. Daa'imman keenyas gorfannee dargaggoo keenya gorfannee hawaasni bal'aanis immoo ba'ee eegumsa godhee fi piroojeektii warra kaan immoo eegumsaan akka eeggannu akkasittiin in eegganna. Kanaan dura piroojeektii kana baay'ee uummanni gaaffii gaafataa ture. Gaaffii bishaan dhugaatii, gaaffii daandii karaa daandii fayyaa, mana barumsaa bu'uura booruu waan adda addaadhaa fi dhalootaadhaa fi mootummaa gaafataa ture. Mootummaan immoo gaaffii keenya gaaffii uummataa dhaga'ee har'a piroojeektii kana eebbaadhaa fi kan hundumasaa qopheessee waan eebbaaf har'a uummata kana waamee fi gammachuu guddaatti nutti dhaga'ama. Galanni guddaan mootummaafis waaqayyoofis galannaa ta'uun jedha. Kanaaf ammas gara fuulduraatti taanaan uummanni kun naannoo kanaas aanaan keenyas taanaan rakkoo nageenyaa keessa dhaabatee kan hundumasaa karaa tokkoon nageenyaa utuu eeggatu karaa tokko immoo misoomaa adda addaa utuu hojjetu kanaan ga'uusaatti
Uummanni naannoo kanaas bulchaan naannoo kanaas galata guddaa qabaan jedha. Mootummaaf galata haa ta'u gammachuu guddaatti nutti dhaga'ama gara fuulduraa kanarra dhaabannee fayyaa nageenya keenya eeggataa misooma mootummaan nuurii fi eebba nu geessisee kan hundumaa nu geessise immoo eeggachaa kunuunfataa dhalootas gorfannee gara fuulduraatti bifa kunuunsaan bifa wanniitiin akka inni nuuf eegamuuf manni barumsaa kunis taanaan bishaanis taanaan akka eegamuuf wal gorsinee jajjabaannee xinnaan guddaan xixinnaa gorsee xixinnaan immoo gurguddaaf dhaga'ee in kunuunsina waaqayyoo fi mootummaaf galannaa ga'u. Egaati uummanni kilaastera giddaasi akkuma uummata sakaanii misooma barbaada, jijjiiramuu barbaada, guddina barbaada, nageenya barbaada. Garuu immoo finxaalessa gara lamaan tokkoon finxaalessa Abaaboo Shaneetiin lammaffaa finxaalessa Amaaraatiin yeroo adda addaa dhiibbaan irra gahaa ture jechuudha. Amma garuu yeroo laallu piroojeektii kana eebbisuun kan dandeenye mootummaanis xiyyeeffannoo addaatiin nageenya irratti hojjechuudhaan jechuudha. Aanaa Makiiramoo amma guyyaa irra jiru kanallee kanaan dura rakkoo akkamii keessa akka ture hin beekna jechuudha. Garuu immoo hojiin xiyyeeffannoon jalqabaa kan nageenyaa ture. Erga nageenya sana hojjenne immoo hojii keenya misoomaa hojii piroojeektii itti deebinee jirra jechuudha. Kanaafiyyuu bara kana keessa akka godina Wallagga Baatti piroojeektii 400 xumurra jennee karoorfanne hanga ammaatti piroojeektii 360 irra geenyeeti kan jirru.